ganda wata keenna mankana xiyyaarri Itoophiyaa seenaa jira. Achi keessa muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantii Oromiyaa Lammaa Magarsaa dabalatee hoogganoonni isaanii marti seenaa jiranii amma xiyyaarichi bu'ee jira. keessatti argamna. Egaa namoonni hedduun asitti tartiibaan dhaabbatanii eegaa jiranii. Akkuma argitan namoonni hedduun amantii akkasumas hidhattootaa fi humnoonni nageenyaa baay'een asitti argamu. Egaa amma Lammaa fi Dr. Abiyyiin as keessatti argamanii uummanni simachuuf dhaabbatanii eeguu jiranii. Buufata dirree xiyyaaraa Minneapolis Simpool kan Minisootaa keessatti argamutti kun ammaa kana bu'anii jiru. Egaa xiyyaarichi dhufee bakka namoonni itti daawwatanidha. Hawaasni simachuu qabu kana Prezidaantiin Oromiyaa Lammaa Magarsaa fi akkasumas muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kan jiru. Egaa xiyyaarichi bu'ee jira ammaan kana bakka dhaabbatee jira isaan simachuudhaaf yookiin amantii gosa hawaasaa Oromoo akkasumas humnoota nageenyaa Itoophiyaatii fi kanneen biyya kanaatiin dabalatee hawaasni sabaaf sablammoota Itoophiyaattis asitti argamu simachuudhaaf baga nagaan dhuftan jechuudhaan. Egaa akkuma argitan ammaan kana akka jiru xiyyaara Minneapolis Simpool Minisootaa keessatti kan argamudha. Xiyyaarichi bu'ee jira. Amma bu'aa jiranii egaa kortoon yookaan konkolaataan kortoodhaa kan ittiin gadi bu'anitti itti deemaa jira. Humnoonni nageenyaa biyya kanaatis gamasitti imalaa jiranii. Egaa simachuudhaaf akkasumas qoonsilaatii gama imbaasii irraa imbaasii Itoophiyaa Waashingten DC jiran irraa garasitti imalaa jiranii. Konkolaataan humnoota nageenyaatii fi poolisii biyyattiitis gamanaan marsanii socho'aa jiru simachuudhaaf isaanis akkasumas nageenya isaanii eegsisuudhaaf. Egaa waldaalee hawaasa Oromoo, waldaalee hawaasa sabaaf sablammoota Itoophiyaa dabalatee akkasumas abbootiin amantii fi kanneen biroo simachuudhaaf gamasitti socho'aa jiru. Daarektarri OMN Jawaar Mohammadis simachuudhaaf gamanatti dhufee jira. Egaa alaabaa adda bilisummaa Oromoo kan Oromiyaa calaqqisanis qabatanii dhiyaatanii jiru. Galatooma. Egaa balballi xiyyaarichaa banamee jira. Namoota gad bu'an eenyu jalqaba irratti bu'aa kan jedhu si eegaa jirra. Humnoonni nageenyaa biyyattis seenanii jalqaba gad bu'anii jiru. Akkasumas kan jalqaba irratti gad bu'aa jiran ammoo miidiyaalee biyyattii akka ta'anii kan hubachaa jirru.
qondaalota mootummaa wajjin dhufanis amma jalqabarratti bobba'aa jiranii taaksee deemu ilaalaa jirra. Xiyyaara Minneapolis kan argamu muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa fi kanneen biroo gadi bu'uudhaaf ammaan kana eegaa jiru. Gaafuma jedhanii magaaleen hawaasa Oromoo akkasumas Daareektarri OMN Obbo Jawaar Mohammadis asitti argama. Egaa xiyyaaricha lafa haa ga'u malee isaan nan hoogganoota keessaa gadi hin buune. Egaa miidiyaaleen biyyattii dhufanis Jawaar Mohammad simachaa jiru. Warri OBNs as jiranii. Wanni barbaadee jiru nu beeksisa yaa. Sirriitti haasa'e waan barbaadu. Asitti immoo si ergaa jiru. Egaa daawwattoota keenya warra bara dheeraa boodaan waa turre OBN waayillan keenya boleeyyan keenya wal arginee jirra. Egaa Zinaabuu wajjinis wal arginee jirra. Akkasumas CGTV kan gabaase Giruum Caalaatis wal simannee jirra. Daawwattoota keenya miidiyaan biyyattiis baay'een dhufanii jiru. Egaa yeroo jalqabaatiin wal arguu keenyaan akkasumas kaameraa maaliin OBNs dhufee jira. Egaa akkuma argitan daawwattoota keenya mootummaa Itoophiyaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi akkasumas pirezidaantii Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaatiin wal qabate egaa miidiyaaleen biyyattis dhufanii asitti gabaasaa jiru. Yeroo jalqabaa OMN fi OBNs biyya alaatti wal arguun egaa kaameraamaaniin hedduun Jawaar Mohammadiin walis simataa jiru harka fuudhaa jiranii. Bakka nagaa walii dhuftan jedhanii kan kanaan dura fageenya irratti wal laalaa turan har'a walis simatanii walitti eegaa jiru. Egaa sagaleen istiidiyoo OMN dhufnee daawwanna kan jedhus hojjettoota OBN irraa dhagahamaa jira. Egaa bara dheeraadhaaf kan fageenya irratti wal laalaa turre har'a qaamaan wal arginee jirra. Egaa hundi isaanii kaameraan biyyattiidha Jawaar irratti fuula deeffatanii jiru. Egaa xiyyaarichi lafa bu'uun wal qabatee erga hojjettoonni miidiyaa biyyattii gadi bu'aniin booda egaa jirra. Egaa hundi isaanii Jawaaritti jiganii Jawaarin simachaa jiru. Akkasumas miidiyaan biyyaa hundi fuula isaanii akkasumas kaameraa isaanii gara Jawaar deebisanii jiru. Egaa namni hundi Jawaariin akka adda duriitti simachaa jiranii. Egaa hundi isaanii fuula gammachuudhaan kan Jawaariin simachaa jiranidha. Daawwattoota keenyaa kan argamnu Simpool Minneapolis dirree xiyyaara Minnesota keessatti argamna. Egaa muummicha ministeeraa akka gadi ba'uudhaaf humnoonni nageenyaa amma gadi bu'aa jiranii. Erga miidiyaan biyyattii xiyyaara keessaa gadi bu'ee booda egaa qondaalonni Itoophiyaa xiyyaara keessa gadi bu'ee uummata keenya bu'ee egaa Dr. Abiy Ahmed Dr. Abiy bukan Obbo Lammaa Magarsaatis
Ahmed akkasumas pirezidaantiin Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa ministeera jaanaa Dooktor Warqinaa Gabayyoo fi qonnaan biroo hedduun dhufanii jiru simataa jiranii. Simannaan Owwaan gaggeeffamaatii jira. Abbootii amantaatii wajjin nagaa wal gaafachuutti jiranii. Egaa uummanni gammachuudhaan deemaa jira. Nagee gaafachuudhaaf. Egaa uummanni hiriiraan akka nagee gaafatamaa jira. Line up. Line up. Line up. Line up. Line up, guys. Obbo Jawaar Mohammed illee isaan gaafachuu karaa isaanii dhiyaatanii jiranii. Okay. Amisha. Okay. Okay. Line up. Senator John Hobbs, Senator Juan welcome to Minnesota. Egaa obbo Lammaa Magarsaatti asitti uummata nagee gaafachaa jira. Sorry. Egaa daawwattoota keenyaaf gammachuu isaanii dhageessisaa jiranii. Dooktor Abiyyi Ahmed gara konkolaataa seenanii jiranii. Amma namoota karaa konkolaataa deebi'aa jira. Egaa daawwattoota keenya amma konkolaataa seenanii jiru. Muummichi ministeeraa Dooktor Abiyyi Ahmed, pirezidaantii Lammaa Magarsaatii fi akkasumas qondaaltonni hoogganoota biroo hedduun konkolaataa kana keessa jiru.
amma konkolaataa seenanii gara hoteelatti imaluudhaaf jiru. Egaan daawwattoota keenyaa kun yeroo jalqabaa seena qabeessa ta'ee mul'atee jira. Usmaan guyyaa irraa kana laattee Egaa guyyaan har'aa baay'ee kan nama gammachiisu keessumattuu pirezidaantii Lammaa Magarsaa akkasumas muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad dabalatee ministeerri Ajaalaa Dr. Warqinaa Gabayyoo yeroo Jawaarii wajjin waliin jiganii waliin footoo ka'anis baay'ee kan nama dinqisiisu ture jechuudha. egaa gammachuun miira addaan nama dhageessisti amma karaa qophiitti achi imalaa jirra. Egaa daawwattoota keenya akkuma argitanii ministeerri Ajaalaa Dr. Warqinaa Gabayyoo dabalatee muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad fi akkasumas pirezidaantii Lammaa Magarsaatiif qondaalonni biroo amma gara hoteelatti imaluudhaan achiin booda immoo gara Target Center hawaasaa wal dubbisuudhaaf qophaa'aa jiru. Egaa gamas imallaa hanga gara hoteelaa deemnutti nu wajjin turaa ulfaadha.